Ani laal gaafan Itoophiyaa irraa abdiin dhabee sitti hima. Waa'ee walabummaatti kutee itti seene yoom yoonaan jette gaafa Hacaaluun ajjeefame Jawaar mana hidhaa bu'ee gaafa diinni Hacaaluun du'eera Jawaar tonaafe jettu kana caalaa maal goona ree xiqqaas gabbarree guddaa Oromoon biyya jaara malee Oromoon biyya diigaaree kana caalaa maal goona jedhee nama sirbuu ajjeesan laal nama walgahuu qabnaa mariitu barbaachisaa karaa nagaatiin mari'annee eliitiin walitti dhufee eliit baargeeniin goonee biyya tana tasgabbeessuu qabna jechaa mormaa ture nama akka Jawaar jiru. Baqqala Garbaa waa'ee nagaadhuma labsaa ture mana hidhaa gal geessitee Itoophiyaan jara kanatu nu hafee itti deebinaa jedha. Baqqalaa caalaa Jawaar caalaa Leencoo caalaa Itoophiyaa irra deebi'anii akka isaanitti akka jaratti tolutti ijaaruudha. Karaa nagaatiin Itoophiyaa jiraachisna jedhanii otoo dhaaddatanii ajjeefaman ajjeechaan irratti dhaaddatame argaa Itoophiyaan kun naaf tolti jedhee ani fudhachuu hin danda'u. Kanaafin yeroo adda addaatti Jawaaris, Abiyyees, Lammaanis, Tsaggaayenis, Marroonis tokkuma isaanii biittiin kun nuun feetu nuyi hin tollaaf jedhanii hin amanan. Jarri kiyya Itoophiyaanisti gurbaan kun naan jedha. Jarri sun diina caalu Oromoo keessa ana akkasitti ilaalu laal. Eegalee gaafasiin abdiirraa kutadhe. Anaaf gaafa Jawaar hidhamee namni tokko timbis jechuu dadhabe gaafa san nan quuqamee miti kophaatti nafee jedhee nama. Maaliif sitti fakkaate? Wanti naasa'u maal fidda naan jedhe jarri. Jawaaris galfanne maal fidda? Kophummaa sitti dhagahama beektaa? Kanaafin bara inni hidhame guutuu keessatti bakka hundatti maqaasaa dhahaa. Because ani waliin hin yakkame gaafasis. Banna Tsaggaayee Araasaa Margab jedhameeti silaasaa wajjin jiraadhe irraa nafu jarana kootaa haa baanuuti paarlamaa duratti lagannaa keenya agarsiifna jennee gaafa jennu gareen ijaarre tokko wal ta'uu dide nama dhuunfaadhaaf hin falminu jira miti Oromoo keessa jiru beekta. Gaafa jedhan dhiisaa gaama telefoonan qaba moobaayiliin qaba miti kaameraan qaba alaabaan qaba kana qabadhee anumatu bahaa yoo feetan bahaa ani isaan irraa hafuu hin danda'u. Ani jarri kun beelaha ani irraa hafuu hin danda'u silaa isaan wajjin ture akkasuman ta'a. Kanaaf jedheen bahatu. So namni tokko akkuma diinummaa waan jabaa tokko nu gidduu jirutti nu laala ani obboleessi kiyya har'as borus obboleessi kiyya hiriyaa kiyya. Waadaa walii seenne qabna takka akka maqaan kiyya abaaramu inni fedhii agarsiisee harka narraa qabaa jiran jedhee namana. Takka anis waan akkasii irra bobba'een beeku. Adda addummaa keenya qulqullummaan asumatti hin ibsa. Akkuma jiru miidiyaa irratti hin bahee ibsa. Kana caalaa garuu sun kan siyaasaati. Akka nam tokkotti hiriyaadhaa maatii isaa wajjin wal gaafanna. Ijoollee isaa bakka argutti nan argaa. Adda addummaan nu gidduu jiru kanuma.